Ashamu akan jirtan daawwattoota chaanaalii Boontuu Salaalee nagaa keessanii nagaa kootii nagaan hunda keessanii fi bakka jirtanitti isiniif haa ta'u warra biyya keessa warra ala nagaan sinaa qaqqabu jedha. Egaa Boontuu maal jettee jirti? Asii nagaan Waaqayyo siif haa baay'atu gara mana kootiitti dhufuu keetti waamicha koo kabajjee galatoomii guddee jettee jirti. Itti aansuudhaan gara gaaffii kootti si dabarsaa jettee jirti. Duraan dursee hordoftoota koo nagaa gaafadha jetteetti akkasuma galma irratti nagaa gaafadheera waan ta'eef ammarree itti deebi'ee nagaan hunda keessaniif isiniif haa baay'atu isiniin jedha. Tokkoffaan maal jedha? Asnuu koo mee guyyaa gaafa Faasikaa akkamitti dabarsitaa aadaa biyya keetiitiin naan jettee jirti. Aadaa biyya keenyaatiin jechuudha. Aadaa Itoophiyaatiin jechuudha. Eenyaan guyyaa Faasikaa haala ittiin kabajnu gaafa san dura osoo idmee umriin keenya guddateen dura manumatti dabarsinaati turre jechuudha. Gaafa immoo xiqqoo guddannoon immoo ni bulla jechuudha. Beeksisaan ni bulla ni akaffalla. Alkan dhufna alkan yeroo dhufne sanitti immoo ni sirna. Yeroo dhufne sanitti immoo indaa qofaan yaa hojjetamu malee hin nyaannu jechuudha. Yeroo sanitti yookaan shiroodha wanta laslaasaa yookaan immoo an akka itittuu faayitu nyaatama jechuudha. Haa ta'u malee guyyaa gaafa sanii haala ollaa wajjin kabajamu baay'ee namatti tola jechuudha. Mana walii dhaquudhanii taphachuudhanii haasa'uudhanii mana waliitti dabarsina jechuudha guyyaa Faasikaa jechuudha. Kanaaf haada san keessatti gisee nyaatamu immoo akka keenyatti akka addaatitti kan ta'e qophaa'u hundaaqqotaan ala cabsaa yookaan immoo kukkuta jedhama jechuudha. Inni suni akka addaatitti qophaa'a jechuudha. Kanaaf akkasiin dabarsinaa. Lammaffaa maalidhaa? Guyyaa gaafa waggaa Enqutaaxashii hiriyoota kee wajjin deemtee beektayi. Yoo deemtee raatte guyyaa san kan sirbamu yookaan noof sirbiinan jettee jirti. Eeyyeen guyyaa Enqutaaxashii nan deema jechuudha. Baay'ee ni jaalladha jechuudha. Guyyaa Enqutaaxashii guyyaa daa'ummaa kootii na yaadachiisa jechuudha. Guyyaa Enqutaaxashii jechuudha. Guyyaa sun guyyaa addaatiin nuuf jechuudha. Guyyaa firiin nu kennamee toorree deemnudha jechuudha. Guyyaa suni sirbicharra hin danda'u. Asumaan achi ni deemaa siin jechuu barbaada Boontuu koo. Sirboota baay'een beeku akkasuma irraa fudheen jira jechuudha. Sadaffaa Asnuu hiriyaa dhiiraa gaafa duraa jaalattu maal gootee fi yookaan maal bittee fi hiriyaa keetii fi akka aadaa biyya keenyatti maaliin bitee fi makiinaan bitee akka aadaa biyya keenyatti dhugaa dubbachuuf isa Enqutaaxashii jette kanaat irratti jechuudha. Fakkeenyaaf wadaajii kan jedhamu ni jira jechuudha. Gaafa Enqutaaxashii guyyaa deemnu kanatti wadaajiin kan dhungatamu yookaan kan si dhungatu ni jira jechuudha. Yeroo san keessatti yoo dhungatamtee yoo matamtee bishqaan irra ni jira jechuudha. Haa ta'u malee nama wadaajii kootiitiin illee jechuudha. Wanti nani biteef illee hin jiru jechuudha. Gaafa jaalaturriin akkasumaan of koo dabarsee kenneef akkanumaan biteefis siin jedha Boontuu koo. Asnuu yuutuubii kana irratti wanta tokko balleessi osoo siin jedhanii maal balleessitaa? Dhugaadha yuutuubii kana irratti yuutuubiin kun barumsas ni qaba waa baay'ee qaba jechuudha. Miidiyaawwan hundumtuu jechuudha. Barumsas ni qabanii badiis ni qabanii jechuudha. Wanti nani balleessi jedhan osoo naaf kenname jechuudha. Bakka sanii naaf hin kennamu malee hawwiidha. Hawwiitu si keessa jira waan ta'eef si keessarreen osoo naa ta'ee namoota wal qoqqoodu namoota amantaa walitti buusan warroota akkasiitiif akka hin fayyadamne hin taasisa ture jechuudha. Namoota tokkummaa hin jaalanneef namoota wal jaalala hin jaalanneef warra akkasiisan jalaa yuutuubichi akka badu hin jaaladhaayyuu jechuudha. Sababbiin isaatis nageenya barbaadama jechuudha. Bakka kamiyyuutti namni nagaa yoo qabaate kan jiraatu jechuudha. Namni kamiyyuu nagaa yoo hin qabaanne jiraachuu illee hin danda'u waan ta'eef. Kanaaf namootni tokko miidiyaa bananne jedhanii raawwatanii fi birrii haala irraa argatanii ala haala nama itti walitti buusaniitu nama jibbiinsa keessatti dabarsan waan ta'eef yeroo tokko kanas hin jedha. Silkii jechuudha. Okay, shanaffaa wanti dhalli namaa gochuu hin dandeenye
sadii naaf teechisi jettee jirti. Dhalli namaa eeni dhugaadha. Dhalli namaa waa kan gochuu hin danda'a. Wanti sadii kan gochuu hin dandeenye dhalli namaa maalidha seete tokko lafa uumuu hin danda'u, lammataa samii uumuu hin danda'u, sadaffaan namaan uumuu hin danda'u jechuudha dhalli namaa jechuudha. Dhalli namaa waa sadiin kana gochuu hin danda'u akka yaada godhetti kana fakkaata. Biyya keetitti ala osoo eessa jiraattee itti gammadda, biyya keetiin ala eessa oduu jiraatte itti gammadda jedha. Biyya kootiin ala eessayyuu jiraachuuf itti hin gammadu jechuudha. Biyya kootiitti kan hin gammadu jechuudha. Qabaadhus dhabus biyya kooti irratti hin jaaladha jechuudha. Dhugaadha. Yeroo as dhufnu keessa jiraachuuf osoo hin taane birrii argannee keessa galuuf malee as keessa hin jiraadha jedhee hin dhufne jechuudha. Fuulduratti illee kaayyoo akkasii hin qabu jechuudha. Biyya kamiyyuu keessattuu biyyoota gurguddatanis haa ta'u biyyoota san keessatti jiraadhee jireenya godhadha jedhee hawwellee hin beeku hin hawwulleen jechuudha. Kanaaf biyyuma kun jaaladhan siin jedha. Asuma mudannoo ijoollummaa keetii nutti himee jettee jirti. Dhugaadha. Mudannoon ijoollummaa kiyyaa asuma kaasee gaafa murtaatashii naaf jettee guyyaa naaf kaastee jirta jechuudha. Asuma nan irra siif kaasa kanammoo jechuudha. Mudannoota baay'een hin qaba garuu egaa gaafa murtaatashii jettee achuma gaaffisuun akka walitti sii deebi'u walitti sii dhufuuf jechuudha. Maal ta'ee gaafa murtaatashii wadaajii akkuma siin jedhee guyyaa murtaatashii ni deemnaa qunni darbaatii ni deemnaa jechuudha. Dhiironni immoo akkasuma kan nuyi gitan jechuudha. Isaanis gaafa guddatan hin deemanuu nuyi akkasuma naannoon kun 13 gaditti malee 13 olitti hin deemamu jechuudha. 13 gaditti haga 13tti ni deemta jechuudha. Hagam yoo wannu jedhi jechuudha. Garuu haa ta'u malee guyyaan hin daganne guyyaan hammarree hin daganne isaan irra hin irraanfanne ijoollonni anaan qixxaatan ni jiran jechuudha yeroo sanitti jechuudha. Osuma jiranuu guyyaa wadaajii suni birrii qabduun ana ture jechuudha. Birriin nuyi guurrannu san keessaa birriin nani qabdu ana ture. Akkasuma immoo anaa olis jirani garuu ijoollee anaa gadis akkasuma jirani jechuudha. Haa ta'u malee birrii sun akka ana bira giree jiran beekanii lammataan immoo xiqqoo maalidha jedheen of ibsaaree akkam jedheen ibsu. Kanaaf birrii keenya suuraa fudhachuudhaan nu dhungachuuf sirriin hawwanii jiran waan ta'eef nuyi immoo dhungatamuu hin qabnu jechuudha. Haa ta'u malee yoo dhungatamne manatti fuulli boqoon keessan sanarraa dhumeera hin jirtan nuun jedhamee nu washaqama jechuudha. Ollaan irree akkasuma ijoolleen nu washaqxe jechuudha. Kanaaf kana akka hin taaneef maal ta'eere tokko natti qacceen qaba. Qacceen ni jira. Qacceen natti marate yeroo sanitti gurdiin uffadha. Gurdiin ani uffadhu immoo baqaqaa ni beektanii gurdii duuban baqaqaa qabu. Yeroo na qabatuun ichi fedhee innaan isa qabadhu gurdiin kiyya ni tarsa jechuudha. Namoonni dhiironni sadii irraan dhufanii akkasumatti hin dhufne abbaan mana sanii seenne sanii hin jiran isaan deemanii rubbaa gadeen hin jedhee nu dhangachiisu barbaadetti boqqolloo keessa isaan dhoske jechuudha. Dhiirota san boqqolloon ni beektanii birraarramas jedhameera boqqolloon jira isa keessa dhoksiiseeti garuu isaan hin deemu. Sababbii aarre sanii fi irratti utaalee akkasitti qabadhee kanumaan abbaan mana sanii akkamitti dubarri akkamitti dhiira irratti akkanatti dhungatamuun kan jiru akkamitti irratti utaalte akkasitti qabatta jedhee natti lolee jechuudha. Abbaan mana sanii fi seeduu akkasuma gurdii kiyyarree tarsaaseera jechuudha. Dhungatamuus waan ani hin feeneef jechuudha. Mo'atamuu waan ani hin feeneef jechuudha. Kanaaf ijoollota saniin dhugaa dubbachuu fi haga waliin barannee gara saniitti waliin dubbisnu turre jechuudha. Achumaan bara sanitti ni nafe jechuudha. Qutaatashii san bara dhufuu isaanitti hin nanne gaafan araba deemu ijoollee lamni na dubbisan jechuudha. Innis akkasumatti na dubbisne maarigaa wayiin jira bishaan achitti gizee kun akkasumatti na dubbisanii araba gizeen dhufuudha deemuudha innaa sun jechuudha. Akkan dhufuun beekanu garuu yeroo sani kan dubbisne ijoollee sadii immoo eegana raafaa galeeni na dubbisanii jechuudha dhiironni kun. Kanaaf mudannoon kun kana qutaatashii sanii wal qabatee kana malee hin sirbine jechuu barbaadeeti miti sirba san hin danda'u waan ta'eef. Kanaaf deebiin koo kana mudannoo kooti ta'an ijoollummaa. Eshi haalli walitti si deemsee kanatti fakkaata okkee. Asnuu ati osoo maallaqa qabaattee gammaddee jireenya kee keessatti sababa wajjin nuuf ibsi. Gaaffii koo asumarratti xumureedha. Okay. Osoo maal qabaatte kan jedhuu fi jireenya kee keessatti osoo maal qabaatte itti gammaddaa yookaan immoo maal jette jireenya koo keessatti osoo maal qabaadde
fayyaa hoon qabaadhe jireenya koo keessatti yeroo hundumayyuu gammachuudha jechuudha. Hojjedhee waan hundumaa gochuu ni danda'a waan ta'eef jechuudha. Fayyaa yoon qabaadhe fayyaa kootiin bakka ni gaha jechuudha. Fayyaan jiraanna waan ta'een hojjetama jechuudha. Fayyaa hoon qabaanne qabeenya yoon qabaadhe fayyummaa naaf hin bitu jechuudha. Naaf fayyisurreeni nan teechisurreeni jechuudha. Kanaaf waan nan koo fayyaadha. Itti aansee nageenya biyyaati jechuudha. Kan nani gammadu namni nagaa yoo qabaate fayyummaa keessaniin irree nagaa saniin jiraachuu dandeecha. Namni nagaa hin qabaanne fayyaa yoo qabaate irreen si dhibbisa jechuudha. Maalan dhaga'aa maaliin argaa amma maaliin argaa waan jettuufu kana ni rakkisaa jechuudha. Gaaffii koo asumarratti xumureen jira. Carraasii kenneen jira. Waa'ee biyya keenyaa yaada qabdu dubbadhu. Baafadhu buddeenaan jettee jirti dhugaadha. Asirratti yaadni ani qabu yaada biyya keenyaa beekee osoo hin taane yaa ta'u malee dubbachuuf kan nannoo jedhu biyyi keenya dhugaa nama baay'ee jechuudha. Isa akkam nama jannatu hunda caalaa jireenya namaa caalaa kan nama dhibbisudha jechuudha. Waa'een jireenya keenya jechuudha. Biyya keenya sababii isaatis namootiin akkasumatti du'aatiin jiran jechuudha. Namoonni yeroo har'aatitti yerooni akaakiltiin bishaan obaasamuu yaa guddatamu kabaja qaba jedhamee too awwajamutti biyya keenya keessatti immoo namootiin jechuudha. Namni nama ta'eetu jechuudha. Akka nama taaneetitti dhakaan illee ni kabaja qaba jechuudha. Dhakaan kun gufuu ta'ee na dha'ee na bira darbaa dhamee maddiitti irraa goramaa kan maddiitti illee qaba. Namni garuu akkuma bishaaniitti gadi dhangala'eetu darbaatiin jira jechuudha lubbuun namaa. Inni kun baay'ee na hassabsiisa. Namoonni yaada dhiphinaatiin yaada gaariidha jedhanii dabarsanii namoota wal nyaachisaniif isaaniif laphee haa deebisuuf jedha. Kana nawwaa kan taansee biyya keenya nagaa nuuf haa baasu. Waaqayyoon jaalala nuuf haa kennu. Nama kamiyyuu dhafu nama kan ta'eef namni namummaadhaan uumame waan ta'eef namummaa wal jaalachuu danda'a jechuudha. Namni kamiyyuu nama yoo ta'e jechuudha. Namni kun ani dhiiga kooti. Namni kun foon kiyya kun yoon gubame na dhukkuboodhe nama sana akka dhukkubu ani jiraachuun barbaadoo jedhe namni biraarree akka jiraachuu barbaadu san yoo yaanne namaaf kabaja ni kennina, namaaf ni jaalannaa, tokkummaa ni jaalannaa, biyya keenyaaf jaalala ni kennina jechuudha. Namni kana hin yaanne garuu yoomiyyuu ni galmisaa asirrattis samiirrattis fudhatama kan hin qabnedha jechuudha. Amantaa kamiyyuu keessattuu jechuudha. Kanaaf waa'een biyya keenyaa kana fakkaata siin jedha. Wanti koo baay'ee na gaddisiisa. Yeroo hundumaa waa'een biyya keenyaa baay'ee na dhibbisa. Kanaaf yaada koo xumureen jira. Guddaa galatoomii siin jedha. Wanti koo daawwattoota boontu salaalee waan an carcare dhiifama. Hojiirra waan an jiruu fi xiqqoo gaaffii deebisuu fi xiqqoon biiziidha. Gubaa kun hojjedha waan ta'eef kanaaf dafee dubbadha jechuudha. Hojii kootitti deebi'u baay'ee biiziidha dhugaa dubbachuu fi kanaaf guddaa galatoomii warri na dhaggeeffattanii warri yaada qabdanuu komentii jalatti nuuf deebisaa. Ani warri nan beekneef asnuun jedhama. Asnuu tubiin jedhama. Warra na beektanuuf akkasuma galatoomii isiniin jedha. Bye bye.